nagaan isiniif haa ta'u. Namoonni akka dhaga'anii fi namoonni amma onlaayinii jirtanii hiriyoota keessaniif qooda. Afaanii isiniif galuuni sheerii godhaasa jedhamudha yaadi koo. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaada xiqqoo galgala kana isin waliin haasa'uun qaba. Baay'een turru kanaaf hiriyoota keessaniif sheerii godha. Dhimma ijoo irratti haasofna, dhimma ijoo irratti dudubbanna waan ta'eef dafaatii hiriyoota keessaniif qoodaa daqiiqaa muraasa xiqqoo isheen isin eega. Yoo fedha keessan ta'e jaalala Waaqayyoon isin gaafadha. Warreen dubbisaa jirtan nagaa kootii galata Waaqayyoo. Isinis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'a. Nagaa kootii baay'een isin jaalladha. Ulfaadhaa. Gidduu kana I think kalee sanatti fakkaata. Waa'ee faarfannaa irratti yaada xiqqoo tokko dubbadheen ture. Waa'ee faarfannaa hatuu wanta jedhamu irratti wanta xiqqoo tokko barreeffama gabaabduu barreesseen ture. Barreeffama sana gaafa barreessu namoonni tokko baay'een keessan na hubattanii jirtu. Especially namoonni qubee afaan Oromoo seeraan eegdanii barreessitan. Akkasumas immoo dubbisuun isinitti ulfaatu waan ta'eef na hubattaniittu baay'een keessanii. Egaa baay'een nama Feesbuukii kanarra jiru immoo akkuma beektanii baay'een isaa irra jireessisa. Qubee afaan Oromoo seeraan nama barreessinidha baay'een isaa waan ta'eef akkuma kana waan ati barreessitu dalga dubbifata. Afaan Oromoo keessatti immoo qubeen tokko gaafa jabaattu maal akka isheen taatu, qubeen tokko gaafa irra butamtu maal akka isheen taatu, dogoggora isheen uumtu gaa isinii ana caalaa ni beektu jedhee yaada. Sagalee ol kaasii jechaa jirtu. Eshi amma naa danda'ametti sagalee koo guddisuu yaala. Jalqaba irratti ani kanan dubbadhee darbuu barbaadu gara yaada koo sanaatti utuu hin dhufiini faarfannaan kan eenyuuti kan jedhuttidha. Kan amma hubannaa koo amma naaf ife kan dubbadhee darbuu barbaadu. Faarfannaa namaaf faarfanna miti. Faarfannaa qaama ta'e tokkoof faarfanna miti. Faarfannaan namaa fi Waaqayyoo gidduutti kan faarfatamudha. Egaa gosa faarfannaa isa kana asirratti naasofnu ana caalaas isin baay'ee isaa kan beektan jiraachuus dandeessu. Madda baay'ee irraas argachuu dandeessu. Walumaa galatti garuu abbaan kennaa faarfannaa eenyudha? Waaqayyoodha. Faarfannaan kan Waaqayyooti. Waaqayyo biraa namaaf kennama. Isa kanaaf jala murtanii akkanaaf hubattaniin barbaada. Inni lammaffaani gara yaada koo sadaffaa kanatti utuu hin darbiin lammaffaa irratti kanan dubbachuu barbaadu. Amma ati inni na jaallattu kuni inni Feesbuukii irra jirtus haa ta'u inni Feesbuukii irra hin jirres haa ta'u maaliif na jaallatta? Anammasini maaliif ansi jaalladha? Waa'ee jaalalaa gaafa kaasnu waa'ee Yesuus Kiristoos yaaduun dirqama keenyadha. Maaliifi jaalala jechuun qaama ta'e tokkorraa waan ta'e argattuuf qofa jaallatte qaama ta'e sanarraa immoo gaafa waan ta'e sana yookiin immoo waan barbaaddu tokko gaafa dhabdu waan ati dhiistu wayii tokko miti sii galee. Jaalala jechuun akkasumaan of kennuudha. Gatii si baasisuu danda'a, si miidhuu danda'a. Garuu jaalala jechuun akkasumaan namaaf toluu, akkasumaan namaaf ta'uu jechuudha jaalala jechuun. Waan tokko irratti utuu hundaa'in.
namni suni amalli isaa rakkisaa ta'uu danda'a. Amalli isaa kan hin mijanne ta'uu danda'a. Garuu jaalala gaafa jedhamu waan hin baatamne baatta jaalalaaf jette. Jaalala gaafa jedhamu waan hin obsamne obsita. Namooti tokko amma fakkeenyaa fi durillee baay'een si jaalladhan ture. Amma garuu waan itti akkas gooteefan si jibbee. Durillee ati akkas akkasii amma garuu waan ati akkas taateefan si jibbee. Namoonni jedhanii yeroo isaan walitti dudubbatan hawaasa keenya keessatti yeroo tokko nageenya sababaa wal jaallatu sababaa wal jibbu. Nuun garuu ijoollee Kiristoosii, ijoollee jaalalaa, ijoollee Waaqayyooti. Akkuma Kiristoos sababa malee nu jaallate, sababa kamiin immoo nu hin jibbine, nuun sababuma malee wal jaallanna, sababa kamiin immoo wal hin jibbinu, irra waliif darbina, waliif dhiisna. Borumaafuu jechuudha. Kanaaf jaalalli keenya ho'uuf naa kenni irratti hundaa'uu hin qabu jechuudha. Yaada kanaan duras barreesseen ture. Wanta irratti hundaa'uu hin qabu jaalalli keenya. Akkasuma wal jaallachuu qabna. Sababa ijoollee Waaqayyoo taaniif qofa wal jaallachuu qabna. Kana erganii jedhee darbe inni kan biraan dhimma faarfannaa walii faarfachuu. Dhimma faarfannaa walii faarfachuu irratti faarfataan inni tokko faarfannaa faarfataa isa kaanii yoo faarfate ani faarfataa obboleessa koo faarfataa kan nama biraa tokko yoon faarfadhe faarfannaa Hafuurri Qulqulluun karaa isaa fide yoon faarfadhe faarfachaas hin jira. Kuni cubbuu miti. Kun cubbuu miti. Inumaayyuu ani faarfannaa faarfataa tokko faarfadheera taanaan yookiis immoo dhaloonni ana booddeedhaan ka'u faarfannaa Hafuurri Qulqulluun ana keessatti dhangalaasee fuudhee faarfatee dabarseera dhalootatti achi dabarseera taanaan milkaa'eera. Maaliif jennaan faarfannaa baasanii qofaa isaanii kan dhaggeeffatan namoota baay'ee jiru mataa isaaniif kan dhaggeeffatanii darban. Kanaaf dhaloonni anarraa faarfannaa koo fuudhee faarfachuun mataan isaa hiika qaba. Ana biratti hiika qaba. An dhuunfaa kootiin amma faarfannaa obboloota koo baay'ees faarfadheera. Obboleessa koo Magarsaa Baqqalee ispeeshaalii kan obboleessa koo Yaadasaa Shirrii akkasuma kan namoota tokko faarfadheera. Kan isaanii miti jechuun Hafuura Qulqulluutu isaan keessatti dhangalaase malee. Akkuma kan ammoo faarfataa faarfannaan isaa faarfatamedhas. Ana caalaatti sagalee bareedaadhaan faarfannaa ani faarfadhee fuudhanii namoonni faarfatan jiru. Ana amma gaafan sana dhaga'u dhugaan isinitti gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Baay'ee natti tola. Maaliif jennaan lafa ni geessisirraa fuudhaniiti isteeppii tokko achi ol butaniiru. Atileest ana caalaa sagalee qooqa bareedaadhaan faarfataniiru. Lammaffaa immoo hamman geessise caalaa deemsisaniiru sababa sanaan dhaloonni gara gooftaatti gara mootummaa Waaqayyootti dhufaniiru. Kanaaf ani faarfannaa obboleessa koo fuudhee faarfachuun obboleessi koo faarfannaa Hafuurri Qulqulluun ana keessatti dhangalaasee fuudhee faarfachuun anaaf milkaa'ina guddaadha. Qaama ni faarfannaa isaa faarfadhu siniyyuu hin milkaa'e. Dhalootatti darbee jechuudha ergaan isaa. Ijoolleen ana booddeedhaan ka'an faarfannaa ani faarfadhu fuudhanii hin faarfatan taanaan ittiin fufu taanaan of shakkuudha. Of shakkuudha. Kanarratti na hubattaniitu jedhee dhuma yaada. Walumaa galatti ani namni kamuu faarfannaa ani faarfadhe fuudhee yoo faarfate abbaan barbaade fuudhee yoo faarfate gaaffii akkan hin qabne akkan hin gaddine inumaayyuu akkan baay'ee gammadu asumaan isinitti himuun barbaada. Waan man argaa jirudhas taa'aa jira ilaalaan oola. Kuni waan na dheekkamsiisu miti. Isa kanaaf immoo waldaan ani konfereensii yeroo hedduu deemee tajaajilu namoota waldaa keessan dhufee tajaajile tarii as jala jirtu yoo ta'ee fi dhugaa ba'uu dandeessu isa kana. Garuu deengadda maaltu ta'e namoonni tokko faarfannaa hatuu jalqabanii waltajjii irratti faarfannaa haaraa akka itti faarfannu dhabne. Maali yoo itti tole faarfannaan ani waltajjii irratti faarfadhu sun yoo sitti tole barreeffattee dhuma faarfannicha yeroo ani dhaabadhee faarfadhu galatoomaa tekstii keessan argaan jira. Yeroo ani dhaabadhee dhuma faarfannaa sana faarfadhu achuma teessee waraqata irratti barreeffattee konfereensii irrattis faarfadhuu barbaadde isa booddee. Qofaa keettis faarfadhu. Waaqayyoos kana natti kenne akka ati faarfattuuf malee akkanii ofii koo qabadhee mana keessa taa'ee faarfadhuuf miti. Akka ati faarfannaa kana fuutee hin faarfanne immoo hin barbaada utuu hin ta'e istuudiyoo dhaqee faarfannaa kana hojjechuun narra hin jiraatu. Maaliif situ faarfata kaa fuudhee.
ani kanan jechaa jiru yoo sitti toleera ta'e faarfannaan innumti ani isteejii irratti faarfadhu iyyuu stuudiyoo tuun hin dhaqatiin innumti ani isteejii irratti faarfadhu iyyuu sitti tolee jira taanaan ana jala teessee barreeffattee yoo sitti tole indoom kan kooti jedhii iyyuu faarfadhu dhugaan sitti maali sitti hin qabamu. Kan koomiti ka anatti sinatti kenna kee abbaan faarfannaa malee faarfannaan kan koomiti muuziqaan kan koomiti kan waaqayyooti. Abbaan muuziqaa, abbaan faarfannaa, abbaan yeedaloo waaqayyoodha. Kanaaf kan kootii jedhee siin hin falmu. Kan kooti jedhee siin hin falmines hin falmus. Garuu maaltu jira seetan? Anamma faarfannaa albamee hojjechaa jira. Iddoo tokkotti nan deema konfereensii yeroon faarfadhu maal godhu yerooti faarfannaa faarfattu namatu itti gammada ta'a yookiin immoo ittiin hafuura qulqulluutiin guutamuu ittiin geeddaramuu hin jaallatu faarfannaa keessa akkas jedhu sana faa jedhanii dhufanii si gaafatu ta'a. Faarfataadhas immoo wajjin waltajjii irra jiran taa'an dhaggeeffata. Purposely itti yaadee jecha isa jalqabarra jiru lammaffaarra kaa'a. Jecha isa lammaffaarra jiru tokkoffaarra kaa'a. Jecha isa shanaffaarra jiru sadaffaatti ol buta. Wal keessa baballeessee kan faarfannaan kun istuudiyoo jira. Hojjechaa jirtaati istuudiyoodhaa mee bakka koo bu'ii yaadi. Tarii faarfataan asirra jiraachuu dandeessu faarfattoonni. Istuudiyoo jira waraabamaa jira. Akkas godhee wal keessa balleessee ittiin biyya axila qallaqee kan kootii jedhee ta'a. Akkamitti sitti hin dhaga'amu. Istuudiyootti kan itti hojjechaa jirtu birriitti dhangalaasteeti. Muuziqaatti birriin kaffalameeti. Tola hojjettamiti si galee. Utuu istuudiyoo manaa qabda ta'e mana kee teessee hojjetta ta'e rakkinaan qabu akkuma kanaan dura siniin jedhee warri hatanis bishaan hatan malee burqaa hatan miti. Burqaan keenya hatamu. Maddi koo amma Yesuus ta'e tan eenyumaan iyyuu sodaadhu. Garuu faarfannaa istuudiyootti hojjetamaa jiru tokko otuu isuma fuudhee faarfatee rakkinaan qabu. Faarfannaa sana fuudhee utuu faarfatee rakkinaan qabu. Indoom kan eenyuti faarfannaan kun jedhamte yoo gaafatamte kan kooti jedhe rakkoon qabu. Garuu faarfannaadhuma sana faarfadhu. Fuudhanii jecha wal jala jijjiiranii inkwaan istuudiyoodhaa baasuu haa turuuti faarfannaa sana konfereensii kan biraa dhaqee gaafanii akkuma sanatti akkuma kanaan dura faarfadhutti gaafan faarfannaa sana jalqabu. Faarfannaa faarfataa hintinaa miti naan jedha uummanni ana. Mee bakka koo bu'ii yaadi. Waan ani jechaa jiru isa kanadha. Kan namoonni baay'een jechaa jiran waan biraadha. Rakkanni qatale. Kun waan baay'ee ulfaataadha. Waan baay'ee ulfaataa, waan baay'ee fokkisaadhas. Horiin ergisaa immoo bulee fokkisaadha Oromoon gaafa mammaaku. Inni ani jedhe isa kana malee barreeffamicha ndoom dhokseen ture amma deebisee baaseera. Asuma jala jira dhaqaa dubbisaa waan hangaafa sana barreesse. Jecha tokko ittiin dabalee irraa sin hir'isne hunda isaa dhaqaa dubbisaa. Sitti toleera taanaan ndoom taa'ii barreeffadhuu faarfadhuun jedhan eeyyameera. Dhugaa isinitti himu. Warri nan beeknes warri na beektanis. Egaa warri na beektan na beektu. Warri nan beekne immoo of barsiisuu fedhee ani boollan seenuu siin qabu. Adeemsa keessa wal hubachaa deemna. Adeemsa keessa wal baraa deemna. Ani garuu faarfannaa koo hin faarfatina. Faarfannaa kootiin worshippii hin godhina. Hin jenne indoom ana caalaa fageessuu dandeessa taanaan ana caalaa isteeppii tokko achi butuu dandeessa taanaan guutummaa albamii koo fudhadhu faarfadhu. Kan koo miti silas kan waaqayyooti. Gaafa ati faarfattu faarfannaa sana faarfachuu keetiin lubbuun haaraan ittiin fayyu jira taanaan mootummaa waaqayyoof dhaloota hin boojita taanaan waaqayyoo kana sitti kenneera humna isaa qabda taanaan goon itti fufi. Maaliif jennaan ammas irra deebi'een isinitti hima faarfannaan kan koo miti. Yeedaloon kan koo miti. Walaloon kan koo miti. Abbaan faarfannaa, abbaan yeedaloo, abbaan muuziqaa waaqayyoodha. Kanarraan kan hafe immoo abbaan kana godhe of beeku saanoo. Hinna'u yoona iyyuu baay'ee birratu tarii maqaa keenyadhaa jedhanii birratu ani nama akkasiis miti. Nama maqaa nama asirra taa'ee akkasitti hintinii jedhus miti ani. Dhaga'ee mana eennaan hungaa
hinga abbaan isaa bakka isaatti waa'ee kana dhaga'ee na'eennaan iyyuu hinga'a. Kanaan dura sammanaa danda'ametti karaa ta'een hubachiiseera, itti bu'ee hubachiiseera. Innaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Baay'een isin jaalladha. Waa'ee keessaniif baay'een Waaqayyoon galateeffadha. Even ammuma amma gaafan onlaayinii jiru kana namoota hubatoon argaa jira. Paasteroota, namoota eebbifamoo muuziqeessitoota, faarfattoota. Akkasumallee ijoollee keenya gara Arabaa jirtanii namoota baay'een argaa jira. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Kanarraan kan hafe nama hin jaallannaa, nama hin kabajnaa, walirratti hin duullu, wal gorfannaa, wal jajjabeessinaa, duubatti wal harkisnaa otoo hin taane amma dandeenyetti isteeppii tokko fuulduratti wal bunna malee namni haaloo walirraa qabu, namni jibba walirraa qabu hin jiru. Kanuman jechuu dhufe. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Ani eenyu akkan ta'e hammam akkan ga'u wangeelaan natti hime bor maal akkan ta'u haalichi ulfaataa rakkisaas haa ta'u ani Yesuusin alaa eenyuun hundaa ga'u. Ani eenyu akkan ta'e hammam akkan ga'u wangeelatu natti hime bor maal akkan ta'u haalichi ulfaataa rakkisaas haa ta'u ani Yesuusin alaa eenyuun hundaa ga'u. Inni kan biraan kanan isinitti himuu barbaadu faarfattoonni tarii gara fuulduraatti albamii hojjechuu kan barbaadan, tiraakii hojjechuu kan barbaadan, onlaayinii kanarra jirtu yoo ta'e adaraa galmi keessan, kaayyoon keessan inni guddaan of beeksisuu, famasii ta'uu, of mul'isuu utuu hin taane Yesuusin beeksisuu haa ta'u. Yesuusin beeksisuu haa ta'u. Yesuusin lallabaa. Gooftaan isin haa eebbisu. Yaada keessan baay'ee dudubbisan jira. I think namoonni sammuun keessan dhiyoo jiru numa na hubattu baay'ee isin amansiisuu fi nama rakkisu. Akkuma kanammoo namoonni tokko akkas fuulaaf fuulatti gaafa teessee haasoftu kan isaaniif galu jiru. Kanaafan har'a siin dhufee Gooftaan Yesuus bara keessan haa eebbisu. Kanarraan kan hafe immoo wanti na kofalchiise dhiifama ga'a. Isaan akkas jedhee barreessitu namoonni tokko maaliif faarfannaa kee albamii lakkoofsa lammaffaa kee maaliif dhiista kanaan jedhanis jiru. Albamii lammaffaan dhiise miti. Ilaa wanta isin na hubachuu qabdan. Faarfannaa nanaan dhiiga koo hojii wal makeeraan nan dhiisatu hin jedhee dhiisuu hin danda'u. Har'aa turu bara haalonni na dhiisisan meeqa dura kun amman iyyuu irra darbee tarkaanfadheen dhufee as ga'e. Har'aa turu inni hin yaadamu. Waa'een faarfannaa dhiisuu hin yaadamu. Ani kanan jedhee faarfannoota faarfataman sana amma dhaabadhee amma tuun ka'ee amma fuuldura keessan kana dhufee faarfannaa inni akkas jedhu kan koo ture kanarraa akkas ta'e amma tuun ka'ee jedhee dubbii balleessuudha malee waan tokko faayidaa hin qabu. Anaaf Waaqayyo biratti hundi isaa hafee
kan biraatti darbeera. Faarfannoota sanaa lamaan isaanii dhiisee faarfannaa kan biraa faarfachuutti darbeeraadha malee maal obboloota koo akkamittiin faarfannaa faarfachuu dhiisa? Faarfannaan koo Yesuusi isa boolla du'aa keessaa na baase, isa jireenya bara baraatti na dabarse, isa carraa jireenyaa na laate, isa mirga Waaqayyo abbaa na kaa'e Yesuusin akkamittiin faarfachuu dhiisa? Kanadha waan na hubattaniif galatoomaa Waaqayyo bara keessanaa eebbisuu ulfaadhaa. Halkan gaarii.